بوك أبراتني سنجي أنا دفو سنين جن كون أجرسيس فاشني الريتشاتي كم بركم على ما أفكر شني كوميشن توريزمي أوروميا سجنتالي تبا أيانا الريتشا سبب فتشودان قبة سكة ساتي إساتوك كودا كبجمتوني دوا دداتي دفتن undumtu baganagan nuftan yeroo gaarii akkasiin qabaattan gamanumaan hawwaa kabajamoo obbo Naggaa Wadaajo itti aanaa koomishinara koomishinii turizimii Oromiyaa kabajamtoota diizaayineroota kabajamtoota hirmaattoota agarsiisa faashinii irreechaa kan bara 2015 irra deebi'uudhaan bagattiin isin ga'e anaa dhufuun siniin jedha. Sagantaan har'aan kun kaayyoon isaanii guddaan bara baraan yeroo ayyaanni irreechaa ga'u agarsiisi faashiniif sagantaaleen biroon hin jiraatu. Keessumaa immoo huccuuwwan aadaa Oromoo duudhaa isaanii eeggatanii bifa ammayyaa'een kan itti arginudha. Asitti immoo soonaan diizaayinii fi horaa diizaayin wal duraa duubaan hojiiwwan isaanii mimmiidhagoo isin biraan ga'u turmaata gaarii qabaadhaa kallattiidhaan YouTube visit Oromia fi Facebook visit Oromia mana keessan teessanii biyya keessa biyya alaas kan nu daawwattan irra deebi'uudhaan bagattiin isin ga'e baga jala bultii irreecha malkaa kan hora Finfinneef hora Arsadeetiin isin ga'e. Akkaataa sagantaa keenyaan itti aanaa koomishinara koomishinii turizimii Oromiyaa obbo Naggaa Wadaajoo kabajaaf jaalala guddaan gara waltajjiitti naaf heeruun haasawaa saaqinsaa fi baga nagaan dhuftanii akka taasisaniif na gaggeessaa. Baga irreecha bara 2015 naannoo keenya itti barbaadan lakkii teenyu baga nagaan dhuftan. Kabajamoo obbo Altan Asaffaa Director Corporate Communication Baankii Daldala Itoophiyaa kabajamtoota diizaayineroota kabajamtoota hawwan siiqee fi abbootii gadaa akkasumas immoo kabajamtoota waamichi godhamee jiru kanatti naannoo kan marsiisanii baga ayyaana irreechaa gara bultii ayyaana irreechaa bara 2015 barbaada. Guyyaa har'aa jala bultii irreechaa guyyoota baay'ee qubaan lakkaa'aman kan hafan irratti jirra. Asitti immoo koomishiniin keenya koomishiniin turizimii Oromiyaa sagantaa kana fakkaatu isiniif uummata Oromoo maraaf bakka adda addaatti biyya keessas biyya alaas warra jiranuuf qopheessee ittiin akkasiin bashannantan Oromiyaan keenya akkasiin ol kaatu maqaan Oromoo akka ol kaka'u hojii kana fakkaatu hojjechaa jirra. Egaa hamilee akkanaa kennitan barbaada tiimii keenyaaf. Turizimiin haala barameen hojjetamuu hin danda'u yaadama haaraa barbaada jechaadha. Bara kana guyyaa turizimii idil addunyaa rethinking tourism yaada jedhuun kabajame. Wanti rethink ta'uu qabu wantoota dagataman wantoota irraanfataman waa hedduutu jiru. Wantoota irraanfataman wantoota dagataman wantoota xiyyeeffannaa argan hedduutu jiru jechaadha. Keessumattuu gara biyya keenyaatti gara naannoo keenyaatti yeroo finnee waan kana laallu wantoonni dagataman wantoota gurguddoo waa hedduutu jiru. Wantoota dagataman wantoota xiyyeeffannaa argan hedduu isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa akkasumas mootummaan federaalaa xiyyeeffannaa kennuudhaan turizimiin akka ol ka'u dinagdeen biyya keenyaa akka inni guddatu tattaaffii cimaa carraaqqii cimaa taasisaa tureera. Keessumattuu immoo jijjiirama imaammataa wajjin wal qabatee turizimiin toora dinagdee yookaan immoo ikonomik piilar ta'ee akka inni bahu taasisuu keessatti gahee olaanaa taphatee jira. Egaa bu'aa isaati jechaadha koomishiniin turizimii Oromiyaa. Koomishiniin turizimii Oromiyaa waggootan lamaan darban keessatti erga hundaa'ee booda hojiiwwan gurguddaa raawwataa tureera. Keessumattuu immoo bakkeewwan hawwatamaa turizimii Oromiyaan qabdu karaa adda addaatiin waltajjiiwwan adda addaa fayyadamuudhaan beeksisaa tureera. Keessumattuu waltajjii dijitaalaa waltajjii marsariitiiwwan hawaasaa garaa garaa fayyadamuudhaan dijitaal turizim fayyadamuudhaan bal'inaan Oromiyaa beeksisaa tureera. Hojiin kun immoo ammas cimee kan itti fufu ta'a. Brand maqaa brandii keenya Visit Oromiyaa jedhuun beeksisaa tureera. Kunis immoo kan ta'eef Oromiyaa namni dhufee akka daawwatu Oromiyaan wanta daawwatamu qofatu hin ta'in wanta daawwatamee
سمونا ما كيست بوجامي وانت هاف واحدو أكك أبدو حالة سنة حالة أوروميا جيتو دندون هنجر دنديني تفتح جرا يروي رول أنمو وان أوروميا فتاو وان أوروميا فمل وان أمتا قدا كناف كبجا أمتا قدا كناف سينا أمتا كينياف وانت جيتو دندو وجتشو داف وانت دندين مرة قد شجرة موتمان نانو أورومياس ديجر تجمعانو تاسجرة عامولين هدون كنا كون أكمل كاو توم ستاسجرو كيسو متومو حواسني أورومو كان بيجا كيساف بيجا على ورجران ججبنا قدا نوف حميلة قدا نوك الناترانيرو كوني ثمو نوف همنا قدا نوف تأجرا يشادا چمسيني كانت تفنتا يشاد أرا كان استي ولا رجنيف جلبولتي أيانا الريتشا سوي فتشودان أجرسا فاشيني آدا أورومو ديه سود أفكان سجنتا كان هرّا ولا رجني بورمو ميس توريزم أوروميا إسا مرسا لما فافي بدأسا توريزمي أوروميا فيزيت أوروميا عوار كنجرو إسا مرسا لما فا والفانا جالا بورج جيسنا إفتان مو أن أمي بنا إسا قدتشا إنجا جيسنا جالا كان أوجي والكابتي وانتي نوتي تاتي وان كان كوبي سورة كنتي نوكا كاتي تو كماني الريتشي أمتا ميلونات لكامو إدو كانت ولتي فيدا مقالا فينفيني هندورا أورومو كان تاتيت ولتي فيدا جال أكاسوس مو بشوفتو يلا بورم تاسا الناس أفوكن مو وان أددا وانت ببريدا حلوان ببريدو عادوان مميدأجو إدوان غرغرا رادو تكوت فيدو الآن أمتا كنا قفتنتين الدنيا رفاقر سي ديفيا وانت كن مو وان كنا تي حلو كنا تي دبلتا ميدأجنا دبلو الأفكان كنا كوتشاجر وجالا كنا كيستي وان أورومو نقبو آدان أورومو فنان أورومو نياني أورومو بونن ليس الدنيا أفكنيني الريتش الدنيا أف بيكسيسني سنة جدا الدنيا أف بيكسيسني سنة ديمقراطية غراتشا سنة ديمقراطية أفريقيانو تاف يروجل كباتيف انتروديس غوني كنا بلينان الدنيا أف يرو تمرتا أجدا والتجيم كنمو والتجي برباج سات أف مرتيس سات كنا رتيجا أكابشان ننتن أكام جمدن أكامو برون سقودا أرجتن وري منا كيسري تيسني تي في أنستئ راديو أنا كسمة سمو كرا مرسلتي وان حواسا غراغراتين ودفاجر تن مراف ردي بي بغيانا الريتشا بركم لما شنيس نينجي جتور بادا ويا غاري سجنتا غاري سنيفاتو اوروميا داودا والفادا أبونجا وداجو إتيانا كوميشنر كوميشني توريزمي أوروميا سوا بغنغا نفتنيا كسمس ساك إنسات هاي سنيف ردي بيات يعملنا كنافي أورومون غافا برام بريوم غلان نرتي غما غمنا ولتي دفه غوچ ايبسته بريو برا لبس كولو لي ارارمه الريچ قبته يوكان الريس مرغجيدا قبته ملكات تبه واقا بورو غنا إسا اوف كلچه اوما ساتين غلطه فت سرني غلطه فنا ريچا ملكا بركم لماف كدشني gaggeeffamuuf guyyaa muraasa tafe kan argamtan Skylight Hotel Ethiopia sagantaan kun immoo kan turizimiin Oromiyaa yookaan koomishiniin turizimii Oromiyaa isiniif qopheesse agarsiisa faashinii irreechaati baga ittiin isin ga'e irra deebi'uudhaan magaalaa keenya guddoo Oromiyaa Finfinnee handhuura keenyatti jirtu yeroo gaarii akka qabaattan gamanumaan hawwaa kanatti aansee diizaayinara tokkoon isin affeera Solanee Baqqalaa ديزاينرا هوچو آدا أورومو أما يسودان ورّا هرّا هوجي ساني أغرسيسان كيساتي توكودا والدرا دوبان نفولمان سانيو أما غرو سولاني بكلا سونان ديزاينرا هاسوا كتاسيفتوف كبجان ناغا ايشي باغا ايانا ريچا بلا kuma lamaaf 15 isningee injera sagantaan kun kan qophaa'e koomishinii turizimii Oromiyaatiin asirratti sagantaa kanarratti agarsiisa wayyaa aadaa dizaayiniin qophaa'e akka dhiyeessu nuufidha kan barbaachiseef kaayyoon sagantaa kanaa inni guddaan uffata aadaa Oromoo haala ammayyaa ta'een fooyyeffamee sagantaa garaagaraa irratti akka uffachuu danda'amuufidha kanaaf iyyuu uffata aadaa Oromoo dizaayinii garaagaraatiin isiniif qopheessinee gara kanatti dhiyeessinaa jirra amma hin daawwattu jennee yaadna
asirratti wanti baay'ee namatti tolu uffannaa aadaa Oromoo dur sagantaa garaagaraa irratti uffatamu hamma garuu haala bal'aa ta'een sagantaa haala salphaa ta'een sagantoota garaagaraa irratti akka uffatamu cidha irrattis ta'ee sagantaa irreechaa irratti waltajjii gurguddaa irratti akka uffatamuuf bifa salphaa ta'een dizaayin godhamee dizaayinoonni Oromoo amma ka'aa jiran haala uffata mijataa ta'uuf qopheeffamaa jira. Kun baay'ee waan namatti toludha. Koomishiniin tuurizimii Oromiyaa kunis immoo haala kanaan sagantaa keenya qopheessee akka nuun itti hojii keenya irratti beeksifannuuf mul'ifannu gochuu isaatti baay'ee isaan galateeffannaa. Haaluma kanaanis uffanni kunis ni dhiyaata. Akkasiin itti gammaddanii yaada nuuf laattan hin barbaanna. Ulfaadhaanis niin jedha galatooma. Anaasumaani ijoollee moodelistootatti waamu fudhansee maayikii fudhattee deemnaan irra deebi'aatti hamlee naa kennaafe. Sagantaan turizimii Oromiyaa keessumaatii viziit Oromiyaa akka milkaa'uuf baankii yoomiyyuu irratti of abdattan baankii daldala Itoophiyaatu ispoonsara sagantaa kanaati. Hamlee ho'aadhaan naa galateeffadha. Ittaansuudhaan horaa dizaayin booddaamuu ol qaba bifa wal fakkaatuun haasawaa akka taasisaniif kabajaaf jaalalaan gara waltajjii kanaatti naasimadha. Harki keessan hin jiru adaraan dadhabina. Galatooma baga jala bultii ayyaana irreechaatiin geessan duraan dursee asitti argamu keessaniif kabaja guddaan qaba. Akkuma beektan dizaayinar Oromoo keessaa huccuu ifama huccuu aadaa Oromoo irratti baay'ee hojjechaa jirra. Kunis immoo ijaasin jirtaniif ijaasin nu jajjabeessitanii fi keessumaa turizimii Oromiyaa turizim komishinii Oromiyaa baay'ee galateeffannaa carraa akkanaa nu baneet asirratti mul'achuu keenyaaf waan hundaafuu galatoomaa saniin jedha. Isinis galatooma. Dizaayineroota hedduu qabna waan Oromoo irratti kan hojjetan aadaa Oromoo huccuudhaan kan jiru keessumaa ammayyeessuudhaan haala namatti toluun sagantaawwan adda addaa guyyaa idileen alattillee uffachuudhaan boontoonni baay'een gara waltajjiitti fidaa jiru. Isaan keessaa immoo carraa kanaan lamaan isaanii walduraa duubaan haasaa taasisan soonaan dizaayiniif horaa dizaayiniin hamlee ho'aanaa kennaafi. Baankiin daldala Itoophiyaa ispoonsara sagantaa kanaati. Maal ittiin jettan harka keessan garuu hin jiru. Harka keessan baay'een barbaada naa galateeffadhaa. Baankiin daldala Itoophiyaa sagantaawwan adda addaa miidhagsuu irra darbee amma immoo viziit Oromiyaa wajjin qarshii guddaadhaan ispoonsara taasisuun kan hojjechuu irratti argamu. Nutis guddaatti boonna baankii teknooloojiiwwan adda addaa tajaajilawwan waliigala baankiin tokko kennu isa ammayyaa fi yeroo yerootti ofiisaa update of gochuudhaan kan hojjetudha. Industirii baankii keessattis maqaa guddaa kan qabu misooma biyyaa kan utubu baankii daldala Itoophiyaati. Guddaa galatoomaattiin jenna. Kallattiimaan gara agarsiisa faashiniitti kan dabarru ta'a. Soonaan dizaayineroota yookaan moodeelota ishee wajjin ta'uudhaan isa jalqabaa agarsiisti. Yeroo gaarii qabaadhaa. Yeroo dansaa isiniif haa ta'u. Dizaayineroota gurguddoo qabnu keessaa tokko soonaan dizaayin yeroo ammaa agarsiisa faashinii irreecha kan bara 2015 as hoteela Skylight irraa kallattiidhaan gara YouTube, Facebook, Visit Oromiyaa akkasumas televizyinii adda addaatiin nu daawwachaa kan jirtan agarsiisi faashinii eegaluuf jedha. Soonaan dizaayin moodelii in eegalama.
Sonaan dizaayinii miidhagaadha. Dhiironni akkasiin miidhaguu danda'u. Hamlee kennaa fi jajjabeessa. Sponsor keessan baankii daldala Itoophiyaati. Baankii yoomiyyuu irratti of abdattan. Misooma gurguddaa biyyaa duuba kan jiru baankii daldala Itoophiyaa. Sonaan warri malkaa hoodaa rabni karaa mudoon qabnu garaan nu qulqulluu yaa waaqna gaambaan rooban nu galchiisi kadhannaa mootii mootota maraa nooruu jennee malkaa fi tulluu dhufnee maree hojjechaa oromtichi warri malkaa hoodaa rabni karaa. Sonaan Design kun sagantaa agarsiisa faashinii irreechaati. Sponsorri keessan baankii daldala Itoophiyaa. Bagattiin isingee jala bultii ayyaana irreechaa hora Finfinneef hora Harsadee kan bara 2015ti. Visit Oromiyaa daawwadhaa.
Sonaan design baay'ee galateeffan harki keessan garuu hin jiru. Hamleelaa kennaafi Solona Baqqalaa dizaayineradha. Dizaayinara huccuu aadaa Oromoo bifa ammayyaa'een akkaataa kanaan qindeessiteetti. Akkamitti argitan? Isinitti hin tolle? Harki keessan namni dadallalaa jira. Yeroo gaariin isinii hawwaa akkuma sila galmarratti jedhee booruun gannaa darbee gaafa birraan akkasitti bari'u. Ayyaanota gurguddoo kabajamoo jaallatamoo 27 ol qaba. Aadaan Oromoo yookaan sabni guddaan kun Oromoon isa keessa ayyaana Irreechaa isa tokkodha. Baga ayyaana guddaaf jaallatamaa kanaan isin ga'e. Sagantaa kanammoo Koomishinii Turizimii Oromiyaatu akkaataa kanaan isiniif qopheesse. Baankiin Daldala Itoophiyaa ispoonsara sagantaa kanaati. Guyyaa Boriis Miis Turizimii akkasumas immoo badhaasii Turizimii Oromiyaa kan itti fufu ta'a. Ammas kanaan hin dhaabbanne Horaa Dizaayin muuziqaa booddee kan deebi'eessita. Yeroo gaarii qabaadhaa. Gamanumaan baga geessan. Horaa Dizaayin Attaa Mool qaba. Simadhaa. Baga geechan. Irreechirree keenya. Horaa Dizaayin
nama maracha shakkar baana kacha malengacha dugandi gagu nama maracha datta qayyamte data kurta bana bata eenyutu sarme bata baris barafakata kan falfalum furmatu barra qabari rasa sagal tamagar bagusa wan falu chubusa inshakinemo inshakinere inshakinemo warri malka ho jarrabni kara mudon kamno garano bulbulu lammin koduru gadam bula marsa isa gawum bara gadamel bahamante sotolimbo lammin koduru gadam bula marsa isa gawum bara gadamel bahamante sotolimbo rechi wagga wagga nu fakar rabbinu gawun orar sadigenye ora finfinetti wal gawun rechi wagga wagga nu fakar rabbinu gawun orar sadigenye ora finfinetti wal gawun Kenya bi amante sotolimbo tu marse shakatira untu sinada utira furle gorbo amante sotolimbo innanu guddisi jababul ci jenne sikadanna kanda beska jelchi uma gudda sitabdan rechi wagga wagga nu fakar rabbinu gawun orar sadigenye ora finfinetti wal gawun debi anurati rechi uma debise yantu debi abbam binyati jabesi uma debise yantu debi jarra tokko wala kala 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 Yurugani be kupulan nara nagni kojige wana sitti munkabu ergatu sena jala didde ayada lubbu sibaba imbarre dubako kegaran duru ichiti kaba intane atadu ayada lubbu sibaba imbarre dubako kegaran duru ichiti kaba intane atadu kai markabuna
urkai irreza kabanna urkai irreza kabanna Bagageessan beemal kaabuna rabbi garanna kayitullu yaana rabbi garanna kana duraan oromo urkai irreza Bagageessan Soonaan Design Hora Design Amlee sadumaanuu kennaafi Aadaa fi seenaa qabna amantii aadaa fi seenaa qabna amantii keenyuma waaqeffannaan kallajjatumaa oromooti kallajjatumaa oromooti duudhaa irreessaa marga qabanne duudhaa irreessaa marga Bagageessan bagageenye Baankii Daldala Itoophiyaa guddaa galateeffannaa Oromiyaa daawwadhaa Viziit Oromiyaa Hamlee sadumaa kennaafi hamleedhaan harka keessaniin Designer Solani Baqqalaa Soonaan Design akkasumas Addaama Walqabaa Horaa Design huccuu aadaa Oromoo duudhaa isaa karaa eeggateen bifa ammayyaa'een akkaataa kanaan nu dhiyeessaniiru agarsiisa faashinii irreechaati kan argamtan hoteela Skylight Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaati irreechi irree keenya baga jala bultiidhaan isin ga'e irreechi nagaa irreecha milkii irreecha jaalalaaf tokkummaa kan waaqatti kadhannu hamlee olaattaniif malee asiin deemanii baay'ee galatoomaa ulfaadhaa Viziit Oromiyaa Baankii Daldala Itoophiyaa wajjin ta'uudhaan sagantaalee guyyaa boriis itti fufan ispoonsara sin taasiseera waan ispoonsara keenya taataniif isin galateeffanna misoomawwan gurguddaa duuba kan jiru Baankii Daldala Itoophiyaati tajaajila baankii waliigalaa biyya kana keessatti kan jalqabsiis baankii hangafaati artii utubuudhaan kunoo Viziit Oromiyaa waliin Oromiyaa daawwadhaa kan Koomishinii Turizimii Oromiyaa jalatti biraandi ta'ee hojiiwwan boonsaa hojjetaa jirudha. Baankii Daldala Itoophiyaa irra deddeebineen galateeffannaa akka carraa immoo Daariktarri Kominikeeshinii Baankichaa kabajamoo obbo Alsan Araarsaa obbo Alsan Asaffaa Araarsoo gidduu jiru baankii kanaaf kabajaaf jaalala guddaa ni qabaannaa. Bagattiin isin ga'e bagattiin isin ga'e sagantaalee Viziit Oromiyaa keessaati inni kun isarraati fulbaana 18 bara 2015 hoteela Skylight Itoophiyaa magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinnee handhuura keenyaati tamsaasa kallattiidhaan kan hordofaa jirtan baga birraan isinii bari'e ayyaana guddaaf jaallatamaa ayyaana irreechaa kan Oromoon jiidha qabatee malkaaf tulluutti ba'ee waaqa isaa kadhatuuf galateeffatudha. Inni malkaa inni kan horaa Finfinnee fi kan hora Harsadee fulbaana 21 itti fufaa wal duraa duubaan bagattiin isin ga'e magaalaa Finfinneetti bara 2019 jalqabee kumni 220 isa lammaffaati 2021 sadeessoo kumni 222 har'a sagantaalee jala bultiidhaan agarsiisa faashinii fi egzibiishinii irreechaatiin bifa namatti toluun akkaataa kanaan Soonaan Diizaayinii Horaa Diizaayin guddaa galateeffannaa kallattiidhaan warri nu daawwattan warri nu wajjin turtan ulfaadhaa irree keenya galaanni guutee irratee gamasii wal arguu yeroo jalqabu waaqa boonuu gannaa na ceessifteef galata jedhee uumamaan uumaa isaa galateeffata. Sirni kun sirna eenyu jalqabe miti bar dhibbeeffama hedduudhaaf Oromoon akkasitti dabarsaa ture irra deebi'uudhaan bagattiin isin ga'e hanga xumura sagantaa kanaatti sagantaa kana gaggeessuudhaan kan isin faana ture ani qaroota ammanaati saddeetatti isiniif amaru horaa bulaa jeebanaa borimmoo Miss Turizimii akkasumas Oromiyaa Turizim Awwaard galma kanatti itti fufa yeroo gaarii qabaadhaa irra deebi'uudhaan baga bacaqii gannaa ceetanii booqa birraa geessan
horaa bulaa deebanaa ulfaadhaa. Laga